gurraacha Afrikaa waaqeffataadha. Oromoon duruu waaqeffataadha. Ajedhama yeroo ijoollummaa keenya dhageenyu Oromoon duruu waaqeffataadha gaafa jennu hawaasa keenya keessatti fudhatama qaba jechuudha. Beekamaadha jechuudha. Kun maal irraa maddaa Oromoon mana amantii kamiyyuu jiru obboleeyyan keenya mana amantii kamiyyuu jiraniyyuu amantii waaqeffannaa akka jiru ni beeku jechuudha. Amantii waaqeffannaa kana barsiisuu bakka duraan kufetti deebisuu namoota agartee amantii kana hordofaniif haala mijeessuudhaan galmoota hundeessuu fi dhaloonni kun amantii kana baratee beekumsa amantii kana argatee jireenyi isaa jireenya nagaa akka jiraatu kan hojjetu jechuudha. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jennu gaafa amantii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa gaggeessitu aadaa waliin jira, afaan waliin jira, oromummaa waliin jira. Wanni lafee fi lafti kun qabu, wanni gurraacha Afrikaa qabu as keessatti himamu jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhaabbanni keenya galmoota baay'ee akka biyyaatti Oromiyaa darbee akka biyyaatti babal'isuudhaan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti galma amantii waaqeffannaa saaquudhaan barnoota gahaa laachuudhaan barnoota heera gadaa laachuudhaan barnoota amantii laachuudhaan dhaloota haala kanaan karaa jira sadarkaa kanatti jira jechuudha dhaabbanni keenya. Wanti armaan dura barootaan jaan baranaa yookaan immoo torban baranaa bara dura waggoottan tokkoffaa lamaffaa sochii amantii waaqeffannaa keessatti maaltu ture yoo jette dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo galma banu beekamtii seeraa odoo qabaatu sadarkaa magaalaatti sadarkaa aanaatti qabila jiraachiftuu mootummaa yeroo beekamtii mootummaa irraa fudhatan ture jechuudha. Yeroo banaa soddomumaan baay'ee guddaa obsan dhossan gorsan dhaloonni kun deemaa ture jechuudha. Maaliif waaqeffannaan cabee ture badee ture ijaaramee gaggeeffamuu hin qabne waan akka haaratti waan lafa kaanuuf ba'aaf ulee nutti fe'amuu ni danda'a ture. Waan nun jedhame hunda fudhanneeti waan nutti fe'ame hunda baanneeti baroota lamaan sadan duraasan akkumaaf nagummaa maaluma waaqeffannaa beeksisuu qabna odoo beeksisin isin Oromoodha. Ilaalcha siyaasaa maaliif deemtan eenyu isin ijaare waggaa jedhanii waggaa waaqattinni afaan biraatti nuti dubbatanis dandeenyeetuma deemaa turre jechuudha. Sababni isaa maali? Reefu lafa kana. Oromoon waggaa wal ga'e sirni darbee sun Oromoo akka bineensatti ilaalaa waan ture. Oromoon akka wal ga'ee hin baranne barnootuma ammayyaatu akka hin baranne akka ofiisaatiin gurmoo heeran waan labsii waa irra taa'aa tureef sirnoonni darban sun mataa namaa keessa kaa'anii Oromoon waggaa wal ga'e ni sodaatamaa jira. Ni sodaatamaa jira. Sodaatamuu jibbamuu dhiibbaalee kana hunda dandamannee heerri biyya mirga walqixxummaa amantiileetti waan kenneef amantiin kun ijaarame. Heera kanatti fayyadameeti. Sochii keenya keessatti ture gaafa gochaatti jijjiirtu garuu dhiibbaa isaan ulfaata jechuudha. Ofii keetii hubattee nama biraa hubachiisuudhaaf qaama mootummaa haa ta'u, abboota keenyallee haa ta'u, hawaasa keenyallee haa ta'u, obboleewwan keenya amantii biraa keessa jirtus haa ta'u, waaqeffattoota waggaa jennee galma banannee amantii waaqeffannaa ol barsiifnu yaadda guddaa ture jechuudha. Dhiibbaan irra ga'e maaliif hin dubbanne lafa waan kanaaf. Ergaa akkuma nagummaa waaqeffannaa hubatamee bakka hedduu bakka adda addaatti gaaffiin tajaajila lafa awwaalchaa, gaaffiin tajaajila lafa ijaarsa galmaa ta'e bakka adda addaatti magaalota gurguddaatti aanaalee adda addaatti godina adda addaa keessatti aanaa tokko keessatti bakka 6 bakka 10 ol galma qabnuuf lafa qabnu yeroo har'aa hojii hubachuu baatan garuu shakkii guddaadha. Maaliif gaaffii jirtu? Maaliif? Gaafa duraa rakkoodha jennee har'a hoo maaliif? Gaafa duraa rakkoodha har'as rakkoon numa jirti. Ayyee. Kaleessa wal hubannaa dhabuu, wal wallaaluu dhabuu, gaafa Oromoo walitti qabame qaama kamiyyuu haa ta'u, dhaabbata amantiis haa ta'u, dhaabbata maaliif haa ta'u, NGO haa ta'u, afoo jallee haa ta'u, qaama kana jaalanitu jiru. Warra kana dammaqinsa sagantaa godhanii eegantu jiru. Oromoon mana baay'ata. Biyyi kun isaati gurraacha Afrikaa kun hunduu Oromoodha. Yoo Oromoon asii irree jabeeffate, yoo waan ofiitti deebi'e,
Yoo akkuma afurratti illee wal ga'e warra dammaqee of duuba miidhagee ilaalutu jira. Kuni maal irraa ka'a? Ilaalcha mataa isaanii irraa ka'a. Oromoo wallaalu irraa ka'a. Duudhaa safuu guddummaa saba kanaa qaroomina saba kanaa wallaalu irraa ka'a. Darbee xinaaffarraa ka'a. Saba kana wallaalu irraa ka'a. Bara 2013 kana keessa fakkeenyaaf dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa fulbaana keessa guyyaa tokkotti waaqeffattoota 297 ta'e gaggeessitoota sadarkaa dhaabbataa fi giddugala barsiisota sadarkaa biyyaatti gaggeessaa jiran nama 297 guyyaa tokkotti qaban jechuudha. Jaarmiyaa tokkorraa beeku. Hojii gaggeessaa dhaabbataa irraa ga'e tokko waan sun qaamni dhimmi ilaallatu wajjin marii godhamee guyyoota 2-3 keessatti gadi lakkifamee jechuudha. Isa kana hoggaa ilaaltu hayyeessi innaadhuma. Quba namni adda addaa waan kanatti qabuurraan kan ka'e malee waan kun ammayya biraa hin qabu jechuudhaan qulqullummaan yeroo ilaalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf eebila keessa Salaalee waaqeffattoota 63 sadarkaa mana maree giddugala kaabaa Salaaleetti wiirtuu Salaaleetti 13 jiranuu bakka tokkotti qabaman jechuudha. Galma tokkotti. Galma beekamu. Galma bal'aa wal ga'iidhaaf ta'u. Galma lafa mootummaan kenna irratti qabaman jechuudha. Hoggaa qabamanoo ishakkinee nama wajjin oolanii bulan dhaloota akkanatti wal beekanii wal shakkuu jechuun jaarraa irraa keessa guyyaa irraa keessa maal sitti dhagahame amma hoggaa Salaalee waaqeffattoonni ammas hidhaman galmi kun sa'a 8tti qabaman galmi kun ganama sa'a 2tti qabaman sa'aatii 4tti qabaman galmi duwwaa bule balbala leencuun hoggaa jedhanii hoggaa dhageechuu baay'ee nama gaddisiisa. Gadduu bira dabaree amma bakka itti gaafii adda addaa keessa galchuu jechuudha. Giddugala kaabaa galmoota baay'ee qaba. Mootummaan sirriitti bu'aa qaba. Lafa sagantiirra iddoo hundatti. Namni achitti dhaqee hordoftoota amantii waaqeffannaa ta'ee miseensa galma sanii ta'ee amantii kana gaggeessu immoo nama naannoo sanii ilma eessumaa, ilma isaa, ilma poolisii, ilma kumaandaraa, ijoolluma hojjettoota faana. Gara dhaqanii fuudhuu ganama hin gadhiisu. Torbee lama tursiisanii gadhiisu. Kun gaafa shororkeessanii sodaachisanii namni waaqeffata cimaa akka kanaa hin baranne akka sodaatu gara waaqeffannaa kana akka dhufu akka sodaatee akka dammaqu akka galgala galma dhaqee barnoota galgalaa fudhan sagantaa bultee kan gaggeessin hiikuudhaa jechuudha. Kama waan biraa qabu ergamni guddaa isaa kana jechuudha. Wanni asirratti yeroo baay'ee si aarsu beektaa akka mootummaatitti mootummaan seera jiru kabachiisuudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf mirgallee qaba dirqamallee qabu akka mootummaatitti jechuudha. Salaalee keessatti amma wanni baay'ee si aarsu maal akka ta'e beektaa hoggaanonni galmatti ol ga'ee namatti ol seenanii nama qaban. Galma Kaafetti kuna walumaan kaafetti hoggaanonni buna dhugusuma wajjin dhuganiiti galmarraa hajaa qabu. Hajaan isaanii guddoo galma saniitti wal ga'uu namoota sanii hanqisuudha. Kuni karoorfamee socho'amudha Salaalee keessatti. Ifaan irratti waan beekamu jechuudha namni hundi hin beeku. kan hojjetu kun illee yoo beekne qaama ergama qabu hojjetaa jechuudha. Qaamni ergama qabu ni jira. Akka galmi amantii waaqeffannaa kun badu kan barbaadu. Gongo kaayyofatee qaama hojjetu jira. Hin mul'ata baay'inaan bitanii qabda. Maal dhaabtamee isaanii? Kun sirrii miti. Fakkeenya jechuudha. Nagaa eeguu barbaada. Nagaa barbaadnaa miti. Warri sunis qaamni sunis qaama nageenya miti. Nus hoggaa nagaa jiraate galmi sana ta'e ta'u hawaasa keessatti taa'ee barata. Nusi nagaan akka naannoo sanitti eegamu nagaa ni feena jechuudha. Nagaa hoggaa jiraatee namoonni sun wal ga'ee dhaloonni sun wal ga'ee barnoota sana itti baratama.
Waan nagaan jiru uffachi dhaqa malee nagaan jira taa'anii isa jira. Bakka isaan galma sana seenu jechuudha. Nagaa kana eegsisuu eegamu dubbee yoo nagaa kana eegsisuun barbaachise yookaan rakkinni adda addaa injiraan barbaachise dhaabbanni keenya caasaa qaba. Caasaa of danda'e qaba. Dhaabbanni akka sadarkaa dhaabbataatti hojii gaggeessitoota qaba. Giddugaloota jira. Murtuutu jira. Konyaatu jira. Galmatu jira. Caasaan kun hundi isaa hojii biraan qabu hojii amantii waaqeffannaa jira. Caasaa kana wajjin dubbatamee rakkina jiru furuun ni danda'ama.